يونم أمنتيتات دوبرتين غاف انترفيو سيغوت أمنتي كيف فكرتي سيغورو قبدي سي فكرتي يو أمنتي كيو إنك باتين أمنتي قمي كيمو سي كبجو قبدي ريفينسي سي ركفتي قام يسي سترتي وفتت تفتي لياتشو قبدي مالي أكما ربي سي أمت رفتي سي دورتي غافين سي غافتو غافي أمنتي deebiinati deebiftuuf immoo isii qullaa teettee yusirreessuu asoo qabdu ganaa waliin teettee rifeensa isii qaama isii qullaa uffata isiitiin alatti kun sirraan barbaachisaadha. Yeroo baay'ee namoonni gaafii fi deebii san malee waan duuba isaa jiru laaluu dhabuun hin mala intibaaha ta'uu dhabuun hin mala garuu itti yaadamuun barbaachisaadha. Qaama mootummaas haa ta'u eenyuu si haa affeeru sadarkaa keetii wajji beekumsa keetii wajji dandeetii keetii wajji eenyummaa keetii wajji naamusa keessii eeguudhaan malee amantii fudhattee dhayxee amantii islaamaa qabattee dhayxee bifa amantii islaamaa hin qabne namni intarvii achirraa si godhu sun maasitti hafuu hin danda'a dirqama miti intarvii dhaqxee kennuun dirqama keetii miti kanaaf oolmaa islaamaa kabaja islaamummaa fudhattee dhaqxee achitti lafa keettee akka biraan galle of eeguun barbaachisaadha. So keessattuu warri du'aataa, warri mashaayikaa, warri amantii geggeessitan nama intarvii isinii godhu filadhaa. Isa sadaffaati. Namoonni gaafii isin gaafatan kun humna keessanii jedha laala, humna kiyyaa jedha laala, jalqaba sadarkaa keessan laala. Wanni hundi equivalency qabaachuu qaba, baalaansii qabaachuu qaba. Namni hundi sadarkaa qaba. Ilmiin hundi sadarkaa qabdi. Seera miidiyaa keessatti namni tokko hogguu nama waa gaafatu nama lamaan gaafatantu jira. Nama sadiin gaafatantu jira. Nama tokkoon gaafii gaafatantu jira. Namni tokkoo sunuu filatamee dhufuuftu jira. Namimmoo namni gaafatamu sun mataan isaa waan inni achirraa as deebisurraa ka'ee mataa nama naannessu jira. So kabaja kan kee tikfachuun sirraa jalqaba jecha namaa miti kan si tiksu. Kunis namni maqaa hayyummaa qabdu laallachuu barbaachisaadha. Kabajaa uffannaa keetii yoo islaama taate waan islaama fakkaatu uffattee namni si bira taa'u immoo si fakkaatee dirqama uffata amantii keetii uffachuu hin qabu namni garuu qullaa si dura taa'uu hin qabu. Ati uf kabaju namni si kabaja. Rifeensa duwwaa si bira taa'uu hin qaban. Taayitaa qabaatee dhiisee, hangoo qabaatee dhiisee. Abbaa fedhe haa ta'u. Namni islaamaa namni sheekaa tokko abbaan taayitaa qabu yoo bira kan taa'uu barbaadu taate rifeensa isaarraa buufatu dubartiis yoo ta'e. Hangoo waan biraa, hojiin waan biraa, kabajaan waan biraa, islaamummaa waan biraa. Kabajaan islaamummaa waan biraati. Si keessaan amantii akka dubbisan hin godhin si keessaan waan ati baattee deemtu akka xiqqeessan hin godhin bakkummaan nuti miidhamnu osoo namni quba nutti hin laatin ufii dhahamaa taanee rukutamaa taanee gaafa dhiyaannu sirriin ta'u kanaaf laallachuun barbaachisaadha. Namni intarvii kennuuf deemtan waan kennitan beekaa waan haasoftan beekaa. Dhimma amantii keessanii sirreessaa beekaa jalqaba. Iddoo itti haasaanillee addaan filadhaa. Nama wajji haasaanillee addaan filadhaa. Oluma dhaqameetuma wanni hundi hin haasa'amu miidiyaa irratti. Wanni hundi kasanirraa nafe immoo al-istihzaa'u biddiin mawduuc hassaas keessattuu dhimma sabaa sooftu sabas si bira jira. Dhimma biyyaa sooftu biyyattuu si bira jira. Dhimma dhuunfaa sooftu maatii keettu jira rakkoon qabu. Dhimma amantii gaafa naasa'a jettee immoo adaba si barbaachisa. Adab awwalan ilmii qabaachuu si barbaachisa. Beekumsa amantii irraa haasa'uudhaaf ilmii nama barbaachisa. Amantii fedhe haa ta'u. Istihzaa'ni diinii irratti بالرسول وبالقرآن لا أمرا مرفوضا أمري إنه نمران كيف الليل
ربي سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون دين قوستا علمي دين قوسو إيسي إما ديني حاسوفو سادر كابر باتشيسا ودو أسي برباتشيسا شروط أسي برباتشيسا إسلام شروط أكبر سلام شروط أكبر وضوع شروط أكبر حاسوف شروط أكبر أولو مكاني دين الراهناس أم علمي برباتشيسا بكم برباتشيسا عقلي برباتشيسا فهمي برباتشيسا حكمة برباتشيسا جهل الرقل كله تو برباتشيسا جاهل لفتوى تنسينو جاهل نظر القرآن في قرون بين جاهل كتاب يو اتكنن معنى إسامتي متني إساء قرؤون دندين إما ديني رتحسون سريمتي نمني سدركا إساتين اتمامو قبا كتا إساتين اتمامو قبا كتا إساتين حقا إساقون لكي وفتا إساتين اتهود دمو قبا عدبني غرغران تاني ديما ماجرو كون ديمي نمو الفتشي سوف ديما أولا لا تعتذروا جل ربي سبحانه وتعالى قد كفرتم بعد إيمانكم واني غريغرين كفرتنا مسينسيسا الاستهزاء بالدين كفرتنا منكا وان بين أسجد مجراتما اسكت أفان قبت دتا دريا أفان قبت دتا دين الراقد أدب نيات لوكي وجتت انتهى الموضوع قرأي دمبرد نمني قرأي قد جدا نمي وابيكو قد جدا مويني درارا قبو متان قد جدا ولين اتابتو كلا متي انسرا متي بالا متي قد جدا كنين كأولياء كوني كأكنت أكا بشانت ولدم فكوني أصون أو إندم فكوني كعلمين توكو كيسنجر كخوك كوني جتشاد كأباد أبي جتشاد كنما إسا أدب أبي كنما إسا توأت أبي كنما ديني فكوك أبي كيرو الجن ألتين في جتشاد كواني إسام بكم كوانا هسور لك أنفي تكون كمني كفتوا كنو غافت بمجر غافي كبا غافت حسبي الله ونعم الوكيل مال سقافة مال بيتا مال سقافة مال الرا والروابيكو قافة من جد صحابة النبي ربي عليه الصلاة والسلام قافي توكو نمني توكو قافته صحابة إبا توكو في ديكدا ما هم بين جد أصول الرا ولد دبر سجدتا فتوى حاسو الآفي أول النبي ربي عليه الصلاة والسلام ديبي توكو أصول ديبي سندرة جهنم أسكاي جنة أسكاي أكست جل كبيسين جلال أتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم واني أتأفان الرافل أتيها صفتو ربي برتي قدو تاتي وقات رباتما جهنم كيس سنقود انديس أيا كان أبا في دياتو فتوى نباك أبا ديني نباك أبا قرآن حديثا تبجون بكيك أباتشوك أبا نمني نكاشا قولو دندا غافي والغافتشو دندا ولكن عفان قوتتي دين الراناسو هنجر قرآن كأن كيس كتابك كأن كيس ما هذا الجاهل كوني بر أحمق أم ليمت مركب هذا جاهل مركب ما يجور لذا نمني ديني كنا قبتي ديم وندي ساتو سيرا قدتشون برباتي سادا سيرا قدتشون برباتي سادا ميديا أبا في تاني بريو دايتان أولا وان الرقافة تمتني وان سنقافته لكن دور قافتنا بالبلاتي مالي نكديان كيسا ما فينا برباد مالنا قافت مالنا را برباد مالا دبرسو كوني قافته من برباتي سادا يتشاب ولو مكا أميهن لكمو واني هندي شروط أكبر شروطني إسلاما وعلما شطان شروطني إسلاما وعلما أول إخلاص قباتشو برباتشيسا وانت قد ألقوا داف واني دلقم هندي إخلاص الرتي دلقم
كلهم مرت دلقم لوجه الله سبحانه وتعالى ديني وقوديني واي ديني حاسفتو أول شرط إسلام ما كيستي إخلاصني برباتي سادا إني لما فان موافقة شريعة بربادا أكنوا ما نقولوا مكاميتهم يناسهم ولا من رعيك ولا بالاجتهاد